raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Saamichaa fi weerara lafaa amantii da'oo godhate. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya irraa keessatti weeraraa fi saamicha amantaa da'oo godhachuun taasifamu irratti xiyyeeffannaa itti dhiyaadha. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessati. Kan durgotee gootaraa guutuu farda hiyyoomee tahee kadhatu. Itoophiyaan dorgommii qircannaa lafa Afrikaa koloneeffattoota Awurooppaa gidduutti godhamaa ture keessatti akka garee dadhabaa garuu immoo fedhii wal fakkaataa qabuutti yookaan juuniyer paartiinar taatee uummattoota adda addaa humnaan cabsuun kan hundoofte ta'uu ishii seenaan ni mirkaneessa. Daangaan amma jiru kun yeroo olloonni Itoophiyaa koloneeffattoota Awurooppaatiin qabamanitti dhuma jaarraa 19ffaa keessa kan hundaa'e yoo ta'u, Abisiniyaan uummattoota kibbaa koloneeffatte ammoo sirna bulchiinsa lafaa fiyuudaalizimii kan qabdu turte. Sirna fiyuudaalizimii kanas hanga bara 1974tti hordofaa turteetti. Sirna kana keessatti qonnaan bulaan lafa qotee abbaa lafaatiif kan galchu yoo ta'u, abbummaa lafaa fi maatii isaallee hin qabu ture. Kana malees lafa haaraa qabamee impaarichatti ida'ame keessaa ammoo lafa biyyattii keessaa harka 3 keessaa harki tokko bataskaana ortodoksiif kan kenname yoo ta'u, amantichi illee akka amantii mootummaatti akka tajaajilu seeraan hangeffamee kan ture ta'uu seenatu ragaadha. Qoonni mootummaa fi bataskaanni ortodoksii bulchiinsa lafaa keessatti qabaachaa turan qooda gulummaa kan qaamni kamuu isaan irraa hin mulqine ture. Impaayirichi aadaa, duudhaa fi afaan sabootaa balleessuu irratti kan gadi of dhaabe waan ta'eef lafoonni Oromoo irraa fudhatamaa turanis bakkoota ijoo aadaa, duudhaa fi afaan Oromoo keessatti qooda guddaa qaban ardaalee jilaa adda addaa turan malee lafa abbaa hin qabne yookiin lafa qonnaa qofa turre. Weerarri lafaa fi saamichi lafaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jirus seenaa yookiin leegaasii armaan dura ture kanarraa ka'uudhaan seenaa kaleessaa deebisanii hojjechuutti kan karoorfate. Kana gochuufis deeggarsa imaammataa, himannaa seenaa yookiin naarreeshin, dinagdee, miidiyaa fi kan kana fakkaatan mootummaarraa argachuu irratti argamu. Amantii da'oo godhachuun saamichii fi weerarri lafaa Oromiyaa irratti taasifamu qaama hundaan yeroo hundumaa kan raawwatamu ta'us kan bataskaana ortodoksii garuu hariiroo armaan dura mootummaa Itoophiyaa waliin qabaachaa turte irraa madda.
Kanatu xiyyeeffannoo addaa akka argatu taasisee qophii kana keessattillee ilaaluuf dirqamne. Jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu. Impaayeroonni addunyaa kanarra turan hundumtuu amantii mootichi hordofu amantaa impaayerichaa taasisuudhaan lafa babal'aa maqaa amantiitiin saamaa turuu waan seenan galmeesse. Fakkeenyaaf impaayerri Roomaa kiristaanummaa amantii mootummaa taasisee maqaa kiristaanummaatiin daldaluun impaayera isaa babal'isee ture. Kunis maqaa amantiitiin weerarrii fi saamichi lafaa adeemsifame akka jiruu fi amaloota impaayeroonni ittiin ibsaman keessaa kun ijoo ta'uu addeessa. Kaan dhiisnee bara Awurooppaan Afrikaa itti koloneesses gaafa laallu da'oo amantiitiin lafa mitii ardiin Afrikaa akka saamame hubachuun ni danda'ama. Ammumayyuu lafti Saawuz Afrikaa harki caalu qabatuma amantiitiin saamame harka warra bicuu adii jira. Asirratti jechi Joomoo Keeniyaataa haalota bara sana Afrikaa irratti ta'aa turan ifatti agarsiisa. Ija isaanii akka dunuuffatanii kitaaba qulqulluu qabachuudhaan waan dachii dhiisanii kan samii akka yaaduu qaban akka itti himame dubbata Joomoo Keeniyaataan. Bu'uura jedhameen waan dachii dhiisanii kan samii erga yaadanii booda yoo ija banatanii dachiitti deebi'an lafti isaanii warra adii harka akka gale dubbata. Kunis da'oo amantiitiin saamicha lafaa aadaa biyyaa fi eenyummaa irratti taasifamedha. Karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu. Gara dhimma kaaniif impaayera Itoophiyaatti yoo deebinu bara Minilik qofa miti Minilik duras biyya Abisiiniyaa yookiin Itoophiyaa kaabaa keessatti ortodoksiin amantii biyyaalessaa ta'uun labsamtee turte. Kun ortodoksiif yookiin amanticha babal'isuuf waan yaadamee miti. Da'oo amantaa ortodoksiitiin biyya lafa eenyummaa aadaa fi seenaa sabaa fi sablammii saamuudhaaf jedhameeti malee sababa kanaan namni tokko kiristaanomuuf jecha aadaa fi afaansaa jijjiiruun dirqama akka ta'etti hubachuutti dhufe. Mootonnis amantii fi eenyummaa adda addaa balleessuun eenyummaa wal makee fi borcame gama gaa'elaa fi hariiroo hawaasummaa amantii keessatti uumamuun bocuu eegalan. Bara kana keessas otoo saba hunda afaan isaaniitiin amantii hin barsiisin gamoo amantii gurguddaa ijaaruu fi lafa babal'aa ittiin qabachuun rakkoo ifatti mul'atudha. Kawaalli yookiin gadaamiin cuqqaalaa hammas guddatu sun namoota naannoo sanaaf gama hawaasummaa fi diinagdeetiin bu'aan buuse ifa bahee hin mul'atu. Inumaa qubattoota biyya biraatiif hojii uumee lafa raabse. Kawaala yookiin gadaamii amma Dabra Libaanos ga'u saniin hayyoota achi oomishamaniin hawaasa kibba biyyattiif afaanii fi aadaa isaaniitiin amantiin barsiifameen jiru. Bu'aan uummata naannoof buuse hin jiru. Namoonni biyya Amaararraa dhufanii irra qubachuun uummata naannoo dhiibanii akka irra qubatan taasifame. Kana fakkeenya kumaakitila biraa ida'uun ni danda'ama. Walumaa galatti kan ta'e lafa qabachuudha malee uummataaf gama amantii hawaasummaa fi diinagdeetiin bu'aa buusuu miti. Lafa qofa miti qabeenya amantoota irraa sassaabamuun ummatichaaf wanti hojjetame hin jiru. Yoo jiraatellee tooftaa saamicha caalu mijeeffachuuti malee waan biraa miti. Inumaayyuu qabeenya amantoonni gumaachaniin lafuma dabalatee siyaasni fi ilaalchi sirna fiudaalaa durii sun har'umallee mana kiristaanaa keessatti qaanii tokko malee barsiifamaa jira. Kanaaf da'oo amantiitiin lafa dabalatee qabeenya ummataa saamuun haa dhaabbatu kan jechaa jirruuf. Asirratti wanti hubatamuu qabu amantichaaf kabaja qabnu akka salphisaa jirrutti hubatamuu hin qabu. Weerara lafaa fi saamicha lafaa mormuuf jecha amanticha yookiin taabota arrabsuunis hin barbaachisu. Duudhaa amantii ortodoksii busheessuunis sirriin ta'u. Amantaan ortodoksii akkuma warra Kooptik, Hindii, Armiiniyaa, Sooriyaa duudhaa wal fakkaataa kan qabu ta'uu hubachuudhaan saamicha lafaa fi siyaasa rakasaa maqaa amantichaatiin gaggeeffamu irratti qofa xiyyeeffachuu barbaachisa. Kanuma maddiitti hawaasni erga baratee amanee booda dhiibbaa siyaasaa tokko malee lafa ijaarsa mana kiristaanaaf ta'u gaafachuunis rakkoo hin qabu. Akkuma musliimaaf masgiinni protestaantiifis iddoon waldaa warra waaqeffannaaf bakki waaqeffannaa barbaachisu ortodoksiifis bakki galma qulqullinaa itti ijaaran yoo barbaachise sirnumaan seeran gaafatamuu qaba malee tooftaa dulloomaa taabonni samiirraa bu'ee taballi burqee taabonni galuu dide alaabaa lummuttii malee jedhee dide jedhanii fi kan kana fakkaataniin lafa saamuun seeraan ala yakka fokkisaa mana amantaa tokkorraa hin eegamnedha. Gabaabumatti lafa mana amantaaf barbaachisu argachuuf kaayyoo siyaasaa fi fiudaalatii yookiin sirna nafxanyaatiin xarafamuu hin barbaachisu. Lafuma kanaan dura jiruttis qisaasama tokko malee tajaajilamuunuu dursuu qaba. Lafaa olitti ammoo ummaticha barsiisuu fi tajaajiluu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Kanneen otoo raawwatiin lafa qabachuu irratti qofa xiyyeeffannaan mana kiristaanaa imbaasii siyaasaa taasisuutti jijjiiraa akka jiran hubachuu qabu. Kanammoo hundaa olitti hordoftoota amantichaa Oromoo ta'antu dhoowwachuu qaba. Karaa hin beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu. Hooggantoonni amantii kiristaana ortodoksiis ta'e kan amantii kamiituu haasawaa fi gochoota qabiyyee siyaasaa qaban baay'isuudhaan uummata amantiidhaan wal lolchiisurraa of qusachuu qabuu qofa otoo hin taane haqa lammii hundaaf nagaa lammii hundaaf hawwuu qabu barsiisuus qabu.
Bakkoota ayyaanni waggaatti yeroo tokko itti gaggeeffamuu fi yeroo kaan ammoo tajaajiloota adda addaatiif oolan hunda dhuunfachuuf uummata dadammaqsuun sirrii miti. Fakkeenyaaf hanga har'aatti wayita ayyaanni cuuphaa ga'u bakki taabonni itti ba'u lafa uummataati malee kan mana amantichaa miti. Bakki bataskaanaaf ta'u babal'aan sirna durii keessa fudhatame akkuma jirutti ta'ee lafa taabonni irratti ba'u hunda amantii tokkoof akka ta'u gochuun sirrii miti. Barbaachisummaas hin qabu. Bakki amantii fi awwaalchaa baay'ina uummata naannichaa fi dhiyeessii lafaa giddu galeessa godhachuudhaan dirqama eenyumaafuu kennamuun kan irra jiraatu ta'us kabaja ayyaana guyyaa tokkootiif lafa kennuun garuu seera qabeessa miti. Amantiiwwan gidduuttis dorgommii hin malle uumuuf karaa bana. Iristii lafaa, alaabaa, siidaa fi kan kana fakkaatan waan silaa amantiidhaan walitti dhufuu hin malleen uummata walitti buusuuf socho'uun amantichumaafuu gaarii miti. Wayita ayyaanni amantii kabajamu hunda waggaa eeganii saganteeffatanii siyaasa amantaa wal make gaggeessuun dhaabbachuu qaba. Haalota amantii wal qabatanii uumamaa jiran kanaaf ammoo kan fuula kennee fi biyya sana keessatti ortodoksiin biyya hamma jechuutti akka ga'an godhee qaama mootummaa ofiin jedhu PPdha. Kanarraa kan ka'e Finfinnee keessattis ta'ee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yoo waan fedhan dubbatan uummata arrabsan, qabeenya saaman, lafa saaman, bataskaana caraqaa ijaaran callifamee ilaalamaa yookaan dhoksaadhaan raggaasifamaaf. Uummanni keenya amantii kana keessa jiru dammaqee kana hubachuudhaan hokkora naggaadonni siyaasaa kaasan keessatti meeshaa isaaniif akka hin taane waliif dhaamuu fi wal qaruu qabu. Amantiin kan nuuffati. Siyaasni amantiirraa adda bahee adeemsifamuu qaba. Biyyi ammoo kan walooti. Gareen tokko qofti golgaa amantiitiin saamuuf mirga addatti hin qabu. Asirratti wanti jala muramuu qabu Oromoonni amantii lafa saamuu irratti bobba'e keessa jirtan kana adda baasaa laala. Waan saba keenya miidhu adda durummaan dursaa balaaleffadhaa didaa. Osoo warri amantii biraa gochicha hin balaaleffatin dura isin balaaleffachuun isinirraa irra qajeeladha. Galma barbaadamu saamicha lafaa fi eenyummaa hambisuu irratti qooda olaanaa qaba. Kan lafatti kalatan harreetti fe'atan. Kan darbe darbeera osoo rakkoon hin uumamin waan amma waliin haasa'antu boruuf tola. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa ta'ee. Akkuma beekamu Oromoon seenaa keessatti alagaadhaan caalamee moo'amee harkas kennee hin beeku. Haa ta'u malee diinonni Oromoo kuffisuuf yeroo hedduu mala adda addaatiin Oromoodhuma walitti buusuudhaan Oromoon ra'aanuuf carraaqaa turaniiru. Kunis amantiin kutaadhanii fi kan kana fakkaatan da'oo godhachuudhaan wal nyaachisuuf akeekaa turaniiru. Ammas sanuma yaalaa jiru keessattuu amantiidhaan sabicha qooduudhaan. Waggoota dhiyoo bara 2018 dura ture keessatti qabsoo walitti fufiinsan gaggeessan Oromoon lagaan bakkaan amantii fi ilaalchan otoo waliin qoodin sababa Oromummaa isaan qofan lafti isaa saamamaa waan tureef maqaa maastar pilaanii jedhuun Oromiyaa bakka lamatti muruuf shirame waan hubateef kaabaa kibbatti baadiyyaatti wal waammachuun waliif birmachuudhaan tokko ta'ee harka isaa qullaa mootummaa meeshaa guutuu mataa hanga miilatti hidhate irratti injifannoowwan hedduu galmeessisuun gootummaa isaa mirkaneessee kan waa'een Oromoo seenaa afaanittiin dubbatamu caalaa qabatamaadhaan gootummaa raggaasisee jira. Egaa habashoonnis Oromoo siyaasan bilchaate fi tokkoome kana karaa siyaasaa fi humnaan mo'achuun akka hin danda'amne hubachuun tooftaa dur itti fayyadamaa turte san deebisuudhaan Oromoo bittinnaa'uu hin dandeenye kana hokkora amantiitiin akkasumas kutaadhaan walirratti duulchisuudhaan Oromoo humna dhabsiiftee waan abjuushee mirkeeffachuuf ittanuu eegalteerti. Ittanaas jirti. Kun immoo bara 2010 as bifa haaraan miidiyaalee dhuunfaa fi mootummaa afaan Amaaraa tamsaasaniin deeggaramee raawwatamaa jira. Oromoon saba guddaa beekaa fi hubataadha. Qomoo isaan hangam karaa biraan adda ta'us kan isa tokkoomsu Oromummaa isaa qofa hanga ta'etti dhimmi amantaa fi kan biroo walitti buusuu hin qabu. Lafa isaa saamsisuufis hiree banuu hin qabu. Oromoo hedduun amantaa Ortodoksii seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti lafa Oromoo maqaa amantiitiin saamuun beekamtu akka hordofu hundi keenya bareechinee beekna. Haa ta'uyyuu malee saba tokkicha amantaa adda addaa keessa jiru kana walitti buusuudhaan kaayyoo qabatanii manaa ba'an yookiin Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qabsiisanii Oromiyaa bakka lamatti addaan qooduudhaan dhawaataan Oromiyaa fi Oromummaa balleessuu galmaan gaachuuf jecha tooftawan akka taabonni samii irraa bu'ee xaballi ba'ee taabonni galuu didee fi kan kana fakkaatan jechuudhaan saamicha lafaa irratti bobba'an akka mormuu fi gareen biroo ammoo amantaa koo tuqxe jedhee akka walirratti ka'uuf bakkeewwan garaagaraatti kiyyoo kiyyeessaa jiru. Kanaaf shira alagaan amantaa Ortodoksii fi amantii biraas da'eeffachuun Oromoon akka bittinnaa'u gochuuf shiraa jirtu jala dhaabbachuun saamicha lafaa dhaabsisuuf lubbuun meeqa itti wareegame qaamni meeqa itti irratee fi qabeenyi meeqa itti manca'ee har'aan ga'e kana ija bilchinaan ilaallee shiraaf amantaa adda baasuudhaan shira saamicha lafaa eegalame kana haa dhaabsisnuun dirqama. Abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Takka falatee lafa isaarratti kan siraan bulaa kuni hafeeti.
Dhakaa falatee lafa isaarratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Dhumarrattis akka idil addunyaattis ta'e akka biyya naattu rakkoon kun ortodoksii qofan ilaallatu. Amantii maqaa kiristaanummaan beekaman gurguddoo cufa ilaallata. Kiristaana qofa miti musliimas ni ilaallata. Iddoo fi yeroo irratti hundaa'uudhaan akkasumas hariiroo amantichi akka jaarmiyaatti fi nam-tokkeetti mootummaa waliin qabaachaa turee fi jiru irratti hundaa'ee garuu hangi rakkinichaa adda adda ta'uu danda'a. Waan ta'eef amantiin hundi saamicha lafaa, aadaa, afaanii fi eenyummaa Oromoo fi saboota biroo irratti raawwatu dhaabuu qaba kan jedhu dhaamuu barbaanna. Oromoonis amantii fi kutaadhaan osoo waliin qonne tokkummaadhaan weeraraa fi saamicha amantii da'oo godhachuudhaan raawwatamu dura dhaabbachuu saaxiluu qaba jenna. Horaa bulaa. Abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Dhakaa falatee lafa isaarratti kan siraan bulaa qonni hafeeti. Dhakaa falatee lafa isaarratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Kan durgotee gotaraa guutuu farda hiyyoomee tahee kadhatu jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuuf karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaasaa dhabee waan nyaatu. Karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaasaa dhabee waan nyaatu. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Dhakaa falatee lafa isaarratti kan siraan bulaa qonni hafeeti. Dhakaa falatee lafa isaarratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Abbaan koomee jettee gaafatti immoo nabbaa malee yoom guddatti. Har'aa boruuf dhufa jettee sossobdi abdiin murannee dhufa isaa eedi. Boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataan hiraara jiruuni. Boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataan hiraara jiruuni. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Dhakaa falatee lafa isaarratti kan siraan bulaa qonni hafeeti. Dhakaa falatee lafa isaarratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Imimmaan harmeeyaa hin korree tokkicha deessee bakku'ee dhabdee kan silaa ergatte siin ergamtee humna hin qabneen duydisii jitee osoo jiraattee numan jallifnee ilmi sii kufee karaatti hafee osoo jiraattee numan jallifnee. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.